Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiituu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadha adduma jirutti nagaa guutuun qaba waaqayyo sana nagaa nuuf kenne maqaan isaa eebbifamu jecha har'ammoo dhufiin jira hawwiin maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu kan qabadhee dhufise har'a waan tokko isiniin jechuun barbaada innis isin malee waa tokko hin qabu waan ta'eedhaaf rabbiin jalatti waaqayyoon jalatti isin qaba waaqayyo immoo isin naaf kenneera waan ta'eedhaaf YouTube kana ergiin banee ji'a shawwaan akkasii lakkoofsiseera jechuudha kanaaf iyyuu ammallee sa'aatii amma reef lakkaa'uu jalqaba subscribe naaf guutee jira jechuudha kanaaf iyyuu sa'aatiin isa kanneen naaf guutuuf video nan gadhiisu amma dhumaatti naaf ilaaluudhaan warri miidiyaa gurguddaa qabdan immoo share naaf gochuudhaan akkasiin na jajjabeessitanu isin kadhadhaan isin jedha obsa barbaadu YouTube nan beeka garuu immoo yeroo jalqaba YouTube jalqabanu yoo warra chaanaalii gurguddaa qabanutti maxxanan malee rakkoodha waan ta'eedhaaf waaqayyo garuu kan nama milkeessu waaqayyoon jalatti garuu nama barbaachisa waaqayyoon jalatti isin qaba kanaaf iyyuu share gochuudhaan na jajjabeessaa subscribe naaf gochuudhaan warri haaraa taatanii video nan gadhiisu amma dhumaatti ilaaluudhaan na jajjabeessaa isin jedha isin jaalladha isin kabaja nagaa fayyaa naaf taadduma jirtanutti isin jedha waaqayyo mana milkeesse akkan ammas monetize ta'e singalateeffadha abdiifamantii guutuun qaba isin jedha hundumti keenya wala jajjabeessinu Oromoon saba bal'aadha waan ta'eedhaaf warri biyya hambaa jirru warri wifiitti fayyadamnu ittiin kaffallu waan ta'eef like gochuudhaaf share waliif gochuudhaaf ittiin kaffallu waan ta'eedhaaf wala jajjabeessinu jedha isin jaalladha isin kabaja nageetti naaf tura